filannoo bara 2020 sagalee keessan ilmaan teessan amantaniif kennitanii injifannoo barbaadan akka argattan hawwii guddaa qabna. Ilmaan Oromoo injifannaa saaliyaatti sanii kenna. Akka ummata dhiiraa fi dhalaan adda waan ta'aniifan yeroo hedduu waan akkana argee imimmaantu na dursa. Baga jiraatan Oromoo qeerroo dilatana maaltu fixuu danda'a? Nam takka fixuu hin danda'u sannii amantanii ilaaltanii ammaneessan. Fedhii isaaniitiin osoo karaa fagoo hin deemne waan ummanni fedhu ni goona jechuun isinitti dabarsuu qaban moo hin qaban? Kanarratti hojjechuu qabna moo hin qabnu? Isin abdii ummata Oromoo, abdii Oromiyaa, abdii dhaloota dhufuu hunda akka taatan if beeytanii biqeerroo. Dadar jechuun biyya gootota meeqaatamii biyya qabsoon itti dagaagdee meeqaatama leenjifte ta'uu ni beeytanimi. Badar jechuun biyya wallisaa keenya walaloo afaan Oromoo talakkaawamteen dhumne barreessee hamma ammaatti yaadannu abdii qophee ni beeytanimi. Inni qofti wareegamni kaffalee Oromiyaa bilisoomsuu ni danda'a moo hin danda'u? Dhaamsa wajjin awwaalchaa dhabee bakka maletti akka awwaalame ni beeytan moo hin beeytan? Sunnitti ni deebiti akkamiin irraa dhaabna? Qabsoo keenyaan, tokkummaa keenyaan, dhiiga keenyaan, dhaloota keenyaan, hayyoota keenyaan. Kanaaf Oromoo farsi jettee qabsoon teenya takkufte baate waan qabnu. Waan feetan irratti xiyyeeffadhaa hayyoota keenya dhaggeeffachuun tokko ta'uun filmaata sirrii ta'eef akka filattan abdii qabnaa. Umrii sinaa dheeressu jabaadhaa.